دون الركيسن أفتني واي ميشا قتي فريجي قتي إلي بدينا أكسما قسالي في تيفي الرا وانتو تهندو مرة يوقافة تورتني هرمو أكو أسيرة درجتن كنا قتين إصابة إذا بالجرا كيساني دي إسيني همي جرا وروني كيسان نقافتني أشما هركفوني هردوتو تكبجمتو تماتي channel كيا كنتاتا نكن جرتو نجرتو فيا جرتو ججاباتو إسينين جتشا أنا دي نجا كوت الحمد لله قالت ربي هكامس نجا قبدو فيا قبدو أراكم بيكمو ونين قبل دي سنين وفي جولين دوما يمشي نجا فتنا كم سيرة درجة كنا مشي الحد دبل جرا أكم بيتني تجوله كيساني نجا فتني جرتني جولن كيسان نجا فتني لجرتني أما مواسيرة الليموتو قتين إسا كان ساني ونجد أمودين جرو كيسان إسيني همي جري جتشود يرو باقي رد ديبيني أنا استقي نموت برات استقي فيديو تكو كلال تنتقي أكم أركتاني تي ميشان دوالا جري جتشودا أكم دوريسيني جري تي جتشودا قتين فرجي ميكا كأمسرة قتين قسالي وفتا ميكا أكوسما paatari momaal inni Elee bidenaa meeqa hedduu kaawwantoota meeshaalee mana keessaatiif yookiin meeshaalee barbaachisoo ta'a meeshaalee mana keessaa ta'ee meeshaalee wantoota hundumaa walumaa galatti jechuudha. Meeshaan Itoophiyaa keessatti ni dabala malee hin qannasu akka qannasu mootu kan nu taasisu yeroo doolaarri qannase akkuma doolaaratiin wantoonni hundinuu akkuma jireenya biyyaatiin haalli biyya keenyaa fi biyya ambaa garaagarummaa qaba. Akkasuma biyya ambaa keessatti illee ijoolleen arguudin kaargoo galchina kaargoo nu wayyaa namoonni tokko sammuun isaanii akka itti yaaduun beeku. Amma ijoolleen hedduun ijoolleen mucaan tokko maal jettee na gaafatte minxaafii jechuudha. Minxaafii alarraa galchaa kaargoodhaan jettee yaadde. Ati gaaf minxaafii alarraa galchitu Itoophiyaa keessa hin jiru sin jedhe. Indoon Itoophiyaa keessa diizaayinii bareede minxaafii Turkiitu jira. Tokkoffaan akkuma minxaafititu biyyootuma hunda keessa minxaafiin tokkoffaan oriijinaali minxaafii Turkiiti. Amma namoonni tokko hin beekan malee Dubaay jedhan malee minxaafii Turkii waan hin ga'u hin jiru. Lammaffaa yoo ta'e minxaafii Dubaay. Minxaafiin Turkii hunda caalaa oriijinaali isa ta'e idimee isa qabu. Miicitulee ka bifa hin jijjiiranne wanna fedhellee ta'u bifa isaan jijjiiratu. Isin galee kanaafuyyuu minxaafiin Turkii biyya keessas ni jira. Ay minxaafii Suudii alarraa galchina. Minxaafii Suudii akkana goona. Minxaafii Suudiitu caala meeshaan wallahi billahi jechuudha. Meeshaan quality qabu meeshaan oriijinaal birrii keeti malee feete finfinneetti bittee feete hadaamatti bittee feete biyyootuma kam keessatti hoo bitte mallaqa malee meeshaan oriijinaal biyyoota kana keessan dhabu. Maaliif an hedduuta akka bakka namni keenya akka itti yaadu. Adama fakkeenyaaf warri kaargoo galchan jechuudha. Warri kaargoo galchan tokkoffaa kaargoo itti kafalta lammaffaa Itoophiyaa gizee seenee itti kafalta sadaffaa gizee achi baaftu makiina itti kafalta makiina achirra hamma baaftuun hin beeyta makiina meeqan akka galchu yookaan lafa naannoo Adaamaa galta yookaan baadiyyaa galta yookaan Baalee Roobee galta yookaan immoo Harar galta kuni baasii hedduu sitti fudhata gaaf meeshaa kaargoon galchan namni tokko yaada jedha malee firee takkaan akkatti guuran jechuudha akka kuba keenyaa kanatti ani kaargoon galchee beeka yeroo saniif amma garagara gizee masanuu jechuudha wantoota gatii ulfaataa qaban in fudhata malee amma yaada jedha malee kaargoo keessatti meeshaa takkaan akkatti yaasanii ilaalan akka kuba keenyaa kanatti adda yaasanii ilaalan dhugaa isiniin jedha waan ofii kiyyaa argeef san keessa meeshaan kee guutuun akka achii fiddeen siin galu yoo bira dhaabattee hordoftee deddeebitee jettellee akkasi warroon amma meeshaa alarraa galchaniif jedhee isinii galee meeshaa alarraa amma fakkeenyaaf siinii bunaa rakabu siinii bunaa feermuuzii fa'aa alarraa bitanii galchan burcuqqoo fa'aa maal Itoophiyaan kan hunda yoomattee kan hunda achi geette ani kan isiniin jedhu Itoophiyaan hiyyoommatteetuma daangaa dabarfatte wallahi nama ajaa'ibdu
akka ufiitiin taphatina mallaqa keessaniitiin taphatina kootee hundammoo guurtee Itoophiyaatiin hin galin dhugaa isiniin jedha uffanni mirxiin oriijinaaliin Itoophiyaa jira amma uffanni nuti gizee achitti binnee fi fachaa isiniin agarsiisa uffanni nuti gizee achitti binneef isin agarsiisa ila uffanni kun biyya keessa kun biyya keessa kuni biyya Arabaati kun biyya Arabaati uffanni biyya keessatiif uffanni biyya ambaa garaagarummaa qaba maalitti garaagarummaa qaba biyya keessatti illee uffanni oriijinaalii hin ta'in hin jira biyya Arabaa keessatti illee oriijinaalii kan hin ta'in hin jira uffanni jechuudha biyyuma Arabaa sanittis oriijinaalii ka ta'ee fi oriijinaalii hin ta'in addaan jira isin hin beeytanii jechuudha wanti hunduu mallaqa malee biyya keessa illee ni jira isin jechuu barbaadeeti wanni biyyaan baatitti kototee arabni sii kennite guurtee asoo dhufu ijoollee irratti rabbu asoo dhufu bakka hin jiraa miti guurtuuf hin jiruuf isin hin jedheef malee birri qabaate taana birri kaargotti baaftu birri makiinaa siitiitti baaftu birri taaksii ol deemtee gaddeemti baaftu walitti qabdee meeshaa babbareed asitti bitachuu dandeetta meeshaa barbaadde bitachuu dandeetta jechuudha meeshaa barbaadde meeshaa garan kee yaade wantoota barbaadderraa bitachuu dandeetta biyya keessatti jechuudha kanaaf wanni isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota dhaggeeffadhaa mallaqa keessaniin hin taphatina ufitti illee hin taphatina ufitti hin taphatina dhugaa rabbii isiniin jedha kanaaf walitti qabadhaa guduunfadhaa meeshaa achumatti gatti barbaadu namaa kenne kada humni keessii dandeetti mallaqaan hamma dandeetti galchatte hojjette gizee galuusuma duuqa fakkeenya shaanxaa shanee yookiin 200 kiiloo meeqa akka ta'e hin beeku gizee sammee akka miizaanni kun bakka qaba fakkeenyaaf namoonni miizaanni uffata lafa fakkeenyaaf riyaad keessatti miizaanni bakka uffanni itti mazzanamu bakka xayyaaraan deemuun odoo taate miizaana lafa bakkeen jira bakka sanitti dhaqanii mazzanatanii gara gubbaatitti dabarfatta ergasii immoo akkasitti siitara namni tokko immoo kiiloo 45 yookiin immoo gizee tokko boonasii yoo godhu kiiloo meeqa kiiloo 65 godhu gizee boonasii godhu 70 godhuu danda'an beekamu gizee boonasii akkasitti kana malee uffata buurtanii hartanii mallaqqisan kasaaraa seentanii hin galina isiniin jechaa jira warroonni meeshaa bitachuu barbaadan immoo akkuma asirratti argitan lakkoofsa kiyyaan na dubbisaa aloo jedha isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya kanaaf wanni isin jechuu barbaadu lakkoofsa kiyyaa na dubbisaa lakkoofsa kiyya asirra jira munaa jedha karaa WhatsApp Telegram immoo akkasuma na dubbisuu dandeettanii hedoo jechuun dagatina asuma irratti dhaabaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagannaa tura.